Egaa jaallanii guyyaan har'aa kun guyyaa dachaadha. Akkuma kana dura waliin jenne tokko bara haaraa, ka biraa immoo guyyaa waraana bilisummaa Oromooti. Guyyaan waraana bilisummaa Oromoo guyyaa itti deebi'anii akeeka ofii, karoora ofii baafatanii haaromanii waan waggaa darbe keessa hojjetan gabaasaa isaa waliif kennanii waan bara fuula duraatiif barbaadu immoo karoora baafatanii murannoodhaan galmaan ga'uudhaaf itti socho'anidha. Guyyaa kanatti ture. Gaafa amajjii tokkoo nus waan kana dhaga'uudhaaf qabsaa'onni, warreen qabsoo kana gargaarru, deeggartoonni, jaalattoonni, hawwitoonni bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa guyyaa kana haala gaariidhaan akka yaadannuuf ture. Haa ta'u immoo yaadachaatuma turree wanti dhufee nurratti bobba'e waan maatii tokko, waan namatti dhiyoo, waan maatii nam tokkoo irratti hundaa'ee hogganni nu balaaleffate. Haa ta'u wanti sun namni maatii isaa ittiin facaafne yoo nu keessa jiraate nama muraasa. Ka jiruu isaatti facaase, ka maatii isaatti facaase, kan maqaa qabsoo kanaatiin hidhaadhaa fi dararamaa fi madaa'uu fi reebbamuu fi iraarfamuu fi har'allee itti maatii isaa aarsaa godhaa jiru hedduutu jira. Egaa kanaan wal qabatee shirri ololli mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa akka nu dharkuu hin dandeenye dhaadannoo keenyaarraati. Shirri ololli qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa nu dharkuu hin danda'u. Kana irra deebinee waadaa walii seenuudha qabna. Jaallan koosin hirmaattonni qabsoo bilisummaa Oromoo har'a kallattii adda addaatiin karaa zuumii, karaa iimoo, karaa feesbuukii, karaa hundaanuu nu dhaggeeffattan firrii fi diinni qabsoo bilisummaa Oromoo hundumtu wanti nuti bareechinee beekuu qabnu shirrii fi ololli qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa nu dhorkuu hin danda'u. Sababni isaa har'a yeroo walitti qabamne kana keessatti shirrii fi ololli qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dagaage, seenaa dheeraa qabu, gatii guddaadhaa fi murannoo jabaadhaan keessa darbuutti jirra. Shira guddaatu deemaa ture nurratti. Ololli guddaan nurratti deemaa ture. Shirri shirameet ololaan deemamee nu sodaachisuudhaaf maqaballeessiin jirre waan ofii qaban nurratti moxxansanii mooraa qabsoo Oromoo keessaa nu baasuudhaaf yoo isaaniif danda'ame diinatti nama galchuudhaaf yaalaa turan. Isaantu diinatti gala malee, warra shira xaxutu diinatti gala malee, nuti diinatti sin gallu mooraa qabsoo Oromoo keessaas hin baanu. Kana jechuun jechi kun jecha salphaa miti jaallan. Murannoo keenya barbaachisa. Gatii guddaatti kaffalle. Jechi kun yeroo dheeraa seenaa Oromoo keessatti, seenaa qabsoo Oromoo keessatti namoota qulqulluu meeqa diinomeera. Namni qulqulluun meeqa diinatti gale. Namni qulqulluun meeqa qabsoo kana keessaa murannoo dhabuudhaan faca'e. Kuni garuu seenaa haaraatu hojjetama. Maal jechuudha shirrii fi ololli jechuun? Shira jechuun diinni qabsoo keenya nu diigee walitti nu buusee akka nuti walirratti amantaa nu uummanne nu godhee nu cabsuudha warra deemu jechuudha. Ololli dhugaa haphisee hin beeku, dhugaa mo'ee hin beeku yoomiyyuu. Ni turti ni bulti malee dhugaan inuma mootii jechuudha. Gaafa akkas godhan maqaa qabsoo keenyaa balleessuudhaan, gootota keenya maqaa balleessuudhaan, uummata keenya burjaajessuudhaan, oduu sobaa facaasuudhaan
warri alkanii guyyaa ta'e jedhanii kanarra taa'anii akka nuti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa baanu dantaan dhuunfaa isaanii afaan isaanii waan qabameef kana hojjechaa jiran yoomiyyuu taanaan shirrii fi ololli mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa nu moggeessu nu fageessu hin danda'u. Kun waan haaraa miti jaalla yeroo hedduutti seenaa qabsoo Oromoo keessatti yeroo hunda waan akkasii mudateera. Beekamaadha jechuudha. Maaliif diinni shiraa fi ololaa fayyadama yoo jenne sababni isaa inni tokkoffaani qabsoon keenya akka humna qabuu fi bu'aa akka inni qabu beeku. Deeggarsa uummataa akka inni qabu beeku. Yoo diinni injifachuu dadhabe maal godhu walitti buusu jechuudha. Shakkii uumuu jechuudha yeroo baay'ee. Inni kun diina, inni kun gantuudha, inni kun hattuudha, saamtota jedhanii tolola facaasu jechuudha. Waan ofii isaaniitii godhan namatti fidanii namatti maxxansuu jechuudha. Waan ragaa hin qabne waan kana kunoo jedhanii ragaa tokko dhiyeeffachuu hin dandeenye olola miidiyaa olola karaa adda addaatiin waan barame kana waan istaayilii dhuma isaallee jijjiiranne kana fuudhanii mooraa qabsoo Oromoo keessatti oofu jechuudha. Inni kun yoomiyyuu duubatti nu deebisuu hin danda'u. Maaliif shirriif olola irra aanuu dadhabee yeroo baay'ee namni keessaa harcaa yoo jenne sababoota hedduutu jira jechuudha. Tokkoffaa qabsoon keenya haqa qaba. Qabsoo haqaa geggeessaa jirra. Namni qabsoo haqaa geggeessu qabsoo haqaa irratti hundaa'ee sobni isa dhabamsiisuu hin danda'u. Haqa qabda, dhugaa qabda, erga taate sobaaf bakka illee hin qabaannu waan nu daddaaqullee hin qabu jechuudha. Gama biraatiin qabsoon kun qabsoo uummata bal'aati. Qabsoon kun kan nam tokke, kan nam lama, kan nam sadii miti. Kanayyuu meeqa irratti waa hedduu dadhabe. Kan qabsaa'onni meeqa irratti lubbuudhaaf kitimaman. Kan qeen Oromoo irratti gubate. Kan qeen namaa irratti barbadaa'e. Anamma qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa ba'ee jiraachuu hin danda'u. Waa hedduun itti dhabe, waa hedduun ta'e. Tokkoon kee qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa baatee jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf waan kana keessaa nu moggeessuu hin danda'u eenyumtuyyuu. Eenyuyyuu hin danda'u. Eenyuyyuu hin danda'u. Warri kana yaadan, warri kana yaadan, warri kana yaalaa jiran abdii haa kutatan. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa itti kitimamna malee, itti dhabamna malee, hololaa fi bololaan nam tokkorraa nu baasuu hin danda'u. Jaarmaa ABO dhiisanii jaarmaa biraa ijaarratan nuti paartii miti, nuti Itoophiyaawuta miti. Warra Itoophiyaatu paartii ijaarrata. Dhimma Itoophiyaa irratti waliigallee hin beeknu. Nuti faannoo faana haasa'uutti hin jirru. Nuti kan itti jirru, kan itti deemnu walabummaa Oromiyaatiif. Biyya birmaduu qabdu, biyya walaboomte ijaarrachuudhaaf deemaa jirra. Waraanni kun kiisa nama tokko keessaa hin baane. Ilmaan Oromootu mana isaatti yaasee kan namni tokko hin beekne kallattii adda addaatiin jira. Anatu keessaa qaba, situ keessaa qaba, isa keessaa qaba, ishii keessaa qaba. Waan kiisa nama tokko keessaa bahe miti waraanni bilisummaa Oromoo. Kana bareechanii beekuu danda'uudha qabu. Gama biraatiin qabsoo kanarratti wareegama hedduutu jira. Wareegama hedduutu jira. Nama hedduutu itti dhabe. Mirga namoota hedduutu itti wareegame. Rakkoo hedduutu irratti qabsoo kana gahe. Dhiiga gootota hedduutu irratti dhangala'e. Dhiigni gootota hedduu sobaan haqamee abbaan tokko akka barbaadetti fuudhee deemuu hin danda'u. Cubbuudha. Hin danda'amus. Hin ta'ullee kana galmaan ga'uu kan dandeenyu yoo wal qabanneetti deemnedha. Dirqamni nuti qabnu maaliin shirrii fi olola dhorkuu danda'u. Dirqama guddaan nurra jira. Hoduu sobaatiin addaan nu baasuudhaaf yaalii hedduutu geggeeffamaa jira. Oduu sobaatiin
dirree sodaachisanii nuuf sodaachisanii waraana bilisummaa Oromoo fi nurratti olola gurguddaa toofamaa jira. Warra waa'ee mooraa qabsoo Oromoo maal akka taate hin beekne hedduutu wanta Facebook irraa bololaan bitamee waa adda addaa nurratti geggeessuu jira. Kanaaf yoomiyyuu harka kennuun nurra hin jiru. Har'a warreen dhugaa falaxanii namatti himan akka diinaatti booyyee fakkeessanii ashaangulliitii yookaan fakkeessanii miidiyaa hawaasarra oofuudhaan wanti tokko dhufu hin jiru. Kun jabina namaaf kenna. Gara fuula duraatti illee namni jabaatee akka wajjin dhaabbatu godha malee akkuma kana dura wal qabannee walitti rarraanee wal faana hojii keenya kana hamma har'aa kanaan geenye deemaa jirru kana nu godha malee waan dugda duubatti nu deebisu miti. Yoo dhugaa hin qabaanne yoo dharaan deemna ta'e eessayyuu hin geenyu. Dhugaa amma qabannee deemnutti garuu dirqamni keenya inni guddaan wal jabeessu akka qabsoon keenya hin miidhamnetti otoo diinni addaan nu qooduu dhiise tokkummaan keenya humna akka ta'etti tokkummaan qoricha shiraaf ololaati. Kanaaf irra aanne as keenya. Tokkummaan keenya qoricha shiraafi ololaati. Namni tokkummaa qabu, sabni tokkummaa qabu, sabni gamtaa qabu yoo wal faana dhaabbate shiraafi olola ni mancaasaa jechuudha. Elaa jaallan shirri ololli har'aa jiru kun kaleessas tureera. Borus immoo numa jiraata. Maaliifi garuu qabsoo haqaa amma xurii qeensaa hubuu hin danda'u qabsoo haqaa. Kaleessas shira ture. Har'as shira jira. Borus shirri ni jira. Olollis ni jira. Shira kaleessaa akka jalqabeen mootummoonni darban hedduun isaanii namoota har'an wajjin jiran kana gurguddaa kana ka barruulee hedduu barreessan kana irratti illee shirrii fi ololli deemaa ture. Garuu hejjannoo isaaniitiin dhugaa qabanii har'as jiru. Borus ni jiraatu. Qabsoon keenya yoomiyyuu taanaan qabsoon bilisummaa Oromoo nama tokko nama lama waaqessuudhaaf otoo hin taane kaayyoo saba Oromoo dhugaa saba Oromoo galmaan ga'uudhaaf kan inni dhaabbatee waan ta'eef kanaaf shirrii fi ololli yoomiyyuu mooraa qabsoo Oromoo keessaa nu moggeessu nu dhabamsiisuu hin danda'u. Eenyummaan Oromoos baduu hin danda'u. Fedhii bilisummaa Oromoo fedhii uummata Oromoo walabummaa Oromootiif kan galmaan ga'uu dandeenyu yoo tokkummaa qabaanne, yoo walirratti amantaa qabaanne, yoo murannoo jabaa qabaannedha. Kanaafuu walamantaa keenya dagaagfannu, walitti haamannu, walitti ajabaannu, tokkummaa godhannu. Kanaaf shirrii fi ololli qabsoo bilisummaa Oromoo keessan dhorkuu hin dandeessu kan jedhu dhaadannoo keenya bara kanaa ta'e nuuf haa deemu jedheen dubbadha. Qabsoon keenya itti fufa haga walabummaan Oromiyaa deemtutti injifannoon uummata Oromoof haa ta'u. Fayyaa ta'aa.